jiloota buluutiif galmee odaa abbootii gada boorana khura jaarso adi jaldeessa boruu diimaa guyyootan 26 ijaaramaa ture guyyaa 27ffaatti afaan goodanii butte galma jaarsosiitti dhibaafachaa jilatan abbaan gada boorana dame waxxu adi jaldeessa guyyaa gooda galmodaa galchumorii dursanii jaarsolimaan galma sadi har'a abbootii gadaa duratti uffatu uyyisanii muudanii galmatti galchanii horii qalanii nyaachisan jedhanii abbaan gadaa jiloodaatiif faaya aadaatiin faayame har'a abbaa gadaa duratti jilatti seenan jechuun dubbatu. Odaan kuni waggaa waggaan 8 gadooma ganni torbaaf ji 8 keessatti yeroo dhufa gogeeshananiinu akka nuu dhaabam guyyaa 27 je 26 jaarame ar 27 so akka gartan kan goodamam oda bulantaramma ammi horiin galeeloon elmanne hallachi yidadhe waddeessi fudhadhe mataarri waan qarin naqatini fuuldur waan jirtuufi waddeessi qabadaanis qaba fudhadhe lallaabee miyyuutii naqadhe baddooti idhaara takkan hidhadhe gaadiin hidhaa kafirran qabne kophee tanaan har cufirri yaanee murannee eebbifanne abbaa warra hafotu tana nami abbaa warra jedhan hawla kan kee qubatu abbaa warra hadubrufuul makkalaaf ayyuulle cufuma qixxee yaa'ee bul. Jila qophii baalli kennuun duratti gaggeeffaman kanaaf miseensi gadaa sadarkaa kuusarra jiran abbaa gadaatiif nadhii kennanii eebbifatan. Jiloota buluutiif ammoo jaarsaman galma uyyisanii manatti galchan kan jedhan abbaan gadaa boorana khura jaarso sanga deebanuun baqalatanii eebbifatanii abbootiin warra hundi alatti ba'uun uuma isaanii rooba nagaa quufa gabbin ormaataaf bultum waan lubbu qaba hundaaf akka kadhatanii. Galma afaan goodanii jaarsiman galmaa mana gala uyyis qaba yoo keessa baatamma garjila deebanuun baaddeemta deebanuun jechuun sangaa umbaa abbaa gadaa duraa butume duraa qalanii sangaa kana yaa'ii cufti itti bayaari irrata halkan waariitti naannoo sa'aatii 3tti jiloodaati baane. Odaa bullee saanamaan bullee kopheen nu ballatte moonaan nu ballatte odaa horree saanamaan horree tan dhaatan waa kadhata bulte waa namaalleen kadhatta saalleen kadhatta. Guyyaa jiloota gugurdaa akka odaa buluu gaggeeffamaa jira kan irratti booranni hallatti jirunda irraa walitti dhufuun ayyoot garbaa waggoottan 8 dhufaniif gooroo gadooma gaggeessan guyyaa baalli kennanitti lallabamaniif galat fedhachaa jiraachuu ogeessi waajjira aadaaf turizimii godin boorana abtullu jaldeessa kaneera. Jisi galama kana yoo deemte gada sadeenu irratti galat baannachuu jira. Galati kunam yoo fedhatan duubam haamar asif fedhatan kunini warram yoo waaqi jedhamu warra abbaa gadaam hagarte baalli fuudhuuf deemirratti gada sunti daran argarte ayyoota garbaa ayyuun amma hameedhicha armaan duratti qara lallabatanii dabranii jiranii amma ayyuun afammoo ayyuu garbaati ayyuun garbaatu nam yoo baalli fuudhanii duuba amma gada taanti dabarsan am galat hayyoo fedhata wanni guddoon nami fedhatuufi galati kunam habooraan guutuuti. Jeltoota buluu gada sadeen boorana nagaan xumuramutti gaafatamtuu waajjira aadaaf turizimii godin boorana adda lamitu qaampeeyimuun qophii baalli gada booranaaf jiloottan hafaniif guyyaa baallitti hawaasni oromoo sabaaf sablammoonni biyyi keessaaf ala akka irratti hirmaatan yaamichi dabarsan. Uummati oromolleen jilootaa buluu kanirraa waan hedduu baratannee ineenna kanaan ittaansuudhaan jilooti garaagara jecha jila odaa buluun booda jil garaagara baalli guddaan duratti taasifamin jiru waan ta'eef ummati Itoophiyaa ummati Oromoo sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jirtan jil baalli angaftichi Oromoo kan irratti argamuudhaan jil akka nurraa hobbaastan. Gabaasni kan waajjira kominikeeshinii godin booranaati.